Handaara lafaa jirtan maratti nagaan gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu jaallatamoo maatii Waaqayyoo. Guyyaa har'aa ergamaa fi kaayyoo fokas madda walaabuu keessaa muraasa isiniif qooduuf qabannee dhiyaannetu jirra. Qophii keenya guyyaa har'aa keessatti damee fokas madda walaabuu kan ta'e garee wal gargaarsaa yookaan ammoo sooshaal affeersii hojiilee isaa bara 2014 keessa hojjete ragaa viidiyoo fi suuraan deeggaruutiin hojiilee muraasa kan isiniif qoodnu ta'a. Akkasuma ergamaa fi kaayyoo sooshaal affeersii fokas madda walaabuu maalidha kan jedhu muraasa kan isiniif qoodnu ta'a. Hanga xumuraatti turtiin keessan waliin haa ta'u jecha namoonni haaraa taatan yoo jiraatan fuula yuutuubii fokas madda walaabuu gamanumaa sabskiraayib akkasuma hiriyyootaa fi maatii keessaniif viidiyoo kana sheerii fi laayik taasisuutiin waliin akka keessan kabajaan isin gaafannaa. Turtiin keessan hanga xumuraatti nu waliin haa ta'u. Gareen wal gargaarsaa yookaan sooshaal affeersii damee fokas madda walaabuu keessaa tokko yeroo ta'u kaayyoo fi ergamni isaa kan jalqabaa namoota harka qalleeyyii ta'an akkasuma barattoota mooraa madda walaabuu keessatti gargaarsa maatii hin qabne gargaaruutiin barsiisuu irratti argama. Hojiilee hanga ammaatti hojjetes barattoota hedduu haga eebbaatti deeggaruutiin kan mooraa keessaa isaan deeggaruutiin xumursise yeroo ta'u yeroo kanattis barattoota adda addaa deeggaruutiin barsiisuu irratti argama. Hojiilee isaa kana cinattis hojiilee gargaarsaa harka qalleeyyii magaalaa Roobee fi akkasuma gobbaa keessa deemuutiin gargaaruu irratti kan argamu yeroo ta'u bara 2014 keessattis marsaa jalqabaaf bobba'uutiin magaalaa Roobee fi akkasuma gobbaa deemuutiin gargaarsa adda addaa taasisetu jira. Gargaarsi inni taasises namoota dadhaboo karaarra jiraatan akkasumallee mana amala sirreessaa keessa jiranii fi dhukkubsatanii mana yaalaa keessa jiran deemuutiin deeggareetu jira. Kana keessas viidiyoo muraasa kan magaalaa Roobee keessatti adeemsifame guyyaa har'aa kan isiniif qoodnu ta'a. Hojiilee gargaarsaa magaalaa gobbaa fi amala sirreessaa keessatti taasifaman qophii keenya guyyaa itti aanutti akka isiniif qabannee dhufnu gamanumaan waadaa isiniif seenaa. Hojiilee muraasa magaalaa Roobee keessatti hojjetaman kan isiniif qoodnu ta'a. Nu waliin tura. Hojiilee magaalaa Roobee keessatti hojjete keessaa muraasni namoota harka qalleeyyii yookaan gargaarsa hin qabne kan mana amantaa Ortodoksii fuuldura taa'uutiin kadhatan guyyaa sanbataarra bobba'uutiin gareen sooshaal affeersii deeggarsa uffataa fi nyaataa taasisetu jira. Viidiyoo itti aanu keessatti kan isiniif qoodnu ta'a. Viidiyoo gabaabaa kana hordofaa dhimmoota biroo inni hojjeteen kan walitti deebinu ta'a. Jarrab abres. Nah, awan dengan lagam, labar Deeggarsi biraa garee sooshaal affeersii magaalaa Roobee keessatti taasise namoota adda addaa daandii konkolaataa irra jiraatan kan gargaarsa homaa tokko hin qabne guyyaa bobba'ee keessa isaanitti goruutiin isaan jajjabeesse akkasuma uffataa fi nyaataatiin isaan deeggareetu jira. Kan baay'ee nama gaddisiisu mucaan viidiyoo irratti argitan daa'imni umuriin isaa 10 hin caalle obboleettii isaa xiqqoo waliitiin yeroo mara kan daandii konkolaataa irra jiraatu gareen kun guyyaa bobba'ee kanatti mucaa kana bira dhaabbachuutiin deeggarsa uffataa fi nyaata irratti dabalataanis dubbii waaqayyoo namoota kanatti labsaniitu jiru. Gareen sooshaal affeersii fokas madda walaabuu kanatti aansuutiin viidiyoo baay'ee nama gaddisiisu kan daa'ima waggaa 10 gadii qabanneetu jirra. Viidiyoo kana hordofaa dhimmoota biroo fokas madda walaabuu waliin wal qabatuun kan waliin turru ta'a. Abi kon saratin min semua nama madatu saratin. Belok de kata maafnya. Belok de. Gurshonen. Busiti, isheen gurtaa sabbaatu ishee. Ofirraa gadi buuftee nyaachitu?
Boy. Ani. Jirtu kami. Akam tata. Mate. Amma antini bira jirami tele bira jiram. Murah irra bakka kuno giruuppii gadaafa wajjin walitti dabalamne giruuppii keenyatu kennee darbee Yoelii baatama achitti xumure nama sudah. Kan daawwataa jirtan fuula YouTube chaanaalii Focus Madda Walaabuudha. Irra deebi'uutiin kanneen haaraa taatan yoo jiraattan fuula YouTube keenya subscribe gochuun hojiilee Focus Madda Walaabuu hojjetu gamanaan nu hordofuu dandeessu isiniin jenna. Itti fufuun viidiyoo kana like fi share taasisuu akka hin daganne irra deebi'uun isin beeksisna. Akkuma jalqaba isiniif himne viidiyoolee biroo kan mana amala sirreessaa fi gargaarsa namoota dhukkubsataniif taasifame guyyaa biraa qabachuutiin kan isiniif deebinu ta'a. Itti fufuun kan isiniif dhiyeessinu ragaalee suuraa muraasa walitti qindeessinetu jirra. Ragaalee suuraa kana hordofaa. Kabajamoo maatii Waaqayyoo hojii eebbifamaa kana cina namoonni dhaabbachuu barbaadan akkaawuntii baankii gargaarsa sooshaal afeersiif baname ka fuula iskiriinii irra deemaa jiruun akka gargaaruu dandeessan gamanumaan isin beeksisa. Laphee keessan irratti dhaga'ame akka sooshaal afeersii madda walaabuu deeggartan gamanumaan isin gaafanna. Guyyaa ittaanu qophiilee Focus Madda Walaabuu wal qabatu biroo qabannee hanga dhiyaannutti bakka jirtan nagaan gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos isin irratti haa fufu jenna. Nagaan nuuf tura.